Premier League England torbee kudha sadaffaadhaan eeda Manchester City garaagarummaa qabxii Arsenal waliin qabu gara qabxii lamaatti dhiphiseetiin jira. Eeda Craven Cottage Fulham waliin kan morkate gareen Pep Guardiola the Citizens Manchester City qormaanni jabaan isa mudatus taphicha goolii 5-4 injifateetiin jira. Tapha kana Manchester City goolii 3-1 durusaati kan inni boqonnaadhaan ba'e. Sanaan boodallee carraa goolii 4-1 ta'uu argataniiti kan turani. Boodarra garuu dhiibbaan taphattoonni Marco Silva taayisaatiin turan Pep Guardiola dhiphuu keessa galcheetiin jira. Keessattuu gooliiwwan lamaan Samuel Chukwueze akkasuma immoo Alex Iwobiin galchan garicha kan inni dhiphisaatiin ture. Tapha kanaan gama Manchester Citytiin Phil Foden gooliiwwan lama akkasuma Tierney Reinders fi Haaland Berg goolii garee ofii irratti galcheen Manchester Citytiin taphicha goolii 4-5 kan inni 5-4 kan injifate. Samuel Chukwueze gama Fulham daqiiqaawwan 70 keessa gooliiwwan lama galchee. Smith Rowe fi akkasuma Alex Iwobiin gooliiwwan tokko galchaaf galchaniitiin jiru. Yaa ta'uti garuu Manchester City amma qabxii isaa 28 gaate Arsenal qabxii 30 liigicha dursaatiin jiru wajjin gara qabxii lamaatti dhiphiseetiin jira. Arsenal irra kan injifatu yoo ta'e garaagarummaa qabxii kana deebisee kan bal'ifatuudha kan ta'u. Haaland garuu bara dorgommii kana ga'umsinni Manchester City keessatti mul'isaatiin jiru riikaardiidhaan kan dabalameedha. Tapha kaleessaatiin kubbaawwan lama hiriyoota isaaf mijeessee kenneetiin jira. Baay'ina goolii Premier League Englandin bara dorgommii kana galcheetis 15 kan itti gaateedha. Hunda ol garuu taphataa saffisa gooliiwwan 100 Premier League Englandin galche ta'uudhaan riikaardii haaraa katabeetiin jira. Erling Braut Haaland taphoota 111 kan inni taphate Premier League Englandin goolii 100 galchuudhaaf kaleessa goolii 100ffaa Premier League England kan galche. Alan Shearer gooliiwwan danuu galchuudhaan Premier League England riikaardii kan qabu goolii 100 galchuudhaaf taphoota 124 itti fudhateetiin jira. Harry Kane sadarkaa lammaffaarra jiru. Premier League Englandin gooliiwwan 100 galchuudhaaf taphoota 141 kan taphate. Agueroon taphoota 147, Terry Daniel Henry taphoota 160 itti fudhateetiin jira. Gooliiwwan 100 galchuudhaaf Erling Braut Haaland maashinni goolii kun garuu Premier Leagueedhaan gooliiwwan 100 galchuudhaaf taphoota 111 qofa itti fudhate. Eduma morkiin Tottenham Hotspur fi Newcastle United St James Park itti walitti fide goolii lama qixaane kan xumurame. Tapha kanaan goolii Romeroon galcheeni taphicha kan dursaatiin turan Tottenham. Boodarra garuu Bruno Guimaraes akkasuma immoo Anthony Gordon goolii daqiiqaa 71ffaa fi 86ffaarratti galchanii Newcastle carraa taphicha dursuu argataniiti kan turanii. Daqiiqaan 90 xumurame. Daqiiqaa dabalataa kenname keessatti garuu Romeroon goolii dabaleen taphicha Tottenham goolii lama qixaane kan xumuranii. Tottenham taphoota Premier League shanan darban keessa tokkoyyuu injifachuu hin dandeenye. Taphoota 3 qixa bahee tapha 3 mo'amee taphoota 2 qixa bahee qabxii 19 sadarkaa 11ffaarratti kan inni argamu. Ange Postecoglou gaggeessuudhaan bara dorgommichaa kan isaan Thomas Frank leenji'aatiin eegalanii bara dorgommii kana. Thomas Frank garuu kilabichi amma sadarkaa 11ffaarratti taayitiin jira qabxii 19 walitti qabatanii taphoota itti aananiin gara injifannootti deebi'uu fi kan isaan morkatanii. Evertonis dirreedhaan ala gara Vitality imalee eduma Bournemouth wajjin morkate goolii 1-0dhaan kan mo'ate. Tapha kanaan Jack Grealish goolii injifannoo The Toffees Everton galcheetiin jira. Premier League England torbee 13ffaan kun har'aas yoo itti ufuu galgala sa'a 4 fi daqiiqaa 30 irraa eegaluun dursa liigicha Arsenal Emirates'tiin Brentford morkiin keessummeessuun ni eegama. Liverpool 5 fi daqiiqaa 15 irraa eegaluun dirree isaanii Anfield Road irratti Black Cats dureewwan kuugurraatti kan isaan keessummeessan 5 fi daqiiqaa 15 irraa jalqabuudhaan Chelseanis dirreedhaan ala imalee Leeds United wajjin 5 fi daqiiqaa 15 irraa eegaluun taphata. Boru Manchester United West Ham United wajjin taphachuun taphoonni torbee 13ffaa Premier League England kunneen xumuramu jechuudha. Hedduun keessan 83-30 irratti yaada keessan nuuf katabdaniitiin jirtu. Nu faana ta'uu keessan gola Oromiyaa hundarraa yaadni keessan kan akeeku Ismail Abbaa Na'iim Jimmaa Qarsaa dareerraa kilaboonni Premier League England qabxii gadi aanaatiin shaampiyoonii ta'uu. Girma Alii Hargee bahaa baddannoorraa Manchester United fi Maatiyaas Kuunyaan miidhamarraa hin deebine jedhee bayyanateetiin jira. Maatiyaas Kuunyaanii Toofiq Adamiin jedhama jechuun Bunnoo Baddalleetirraa dhaggeeffataan kenna yaada isaa nu biraan gahee. Leencoo Abdallaa Harargee lixaa Daroo Labuurraa magaalaa Sakkiinarraa eeganna duwwaa tokkorraa Haaland irratti qophii nuuf hojjedhaa yaada hedhuudha kan barreesse. Daani'el Raggaasaa akkasuma Wallagga bahaa Aanaa Saasiigaarraa waa'ee Cole
Palmer maaltu jira jedheetiin jira miidhamarraa bayyanachuunsaa ni beekama taphataan kun Kuusaa Geetaachoo Iloo Abbaa Booraa Dariimuraa nu dhaggeeffataa jiraachuu nutti dhaggeeffataan keenya Salbana Asaffaa maamila keenya yeroo maraati yaada isaa nu biraan gaheetiin jira guddaa galatoomii Seefu Abbaa Jihaad Jimmaa Raayii Kaffaaloo Tafarraa godina Gujii Oddoo Shakkii Sooterraa qophiin ispoortii baay'ee gaariidha jabaadha haaluma kanaan itti faanuun jedhe maamilli keenya Waddeessaa Huuqaa maamila keenya yeroo maraati dhaggeeffataan kun yeroo dheeraadhaan booda yaada isaa kanaan argaatiin jiru Gujii Lixaa naannaa dugda dawaatirraa yaada isaa kan inni nu barreesse ganda cabbiitirraa kan inni nu barreesse dhaggeeffataan keenya Liiveekoo maaltu dhufee torbee Weestaam irrattiin meeqa galcheen jedheetiin jira goolii lama galchuun yaadatama Riyaad Shezaakir Jimmaa Qarsaa Dareerraa Arsenal waancaa hin fudhatu ta'a ni ilaallaa yaada nu barreesseetiin jira dhaggeeffataan keenya Tijaanii Abbaa Luuleessaa Haroo Sochirraa dhaggeeffataan keenya yaada isaa nu barreessee baga ayyaana sabaa fi sablammootaa baga geessanii naa jedhaa gobeen guddaa galatoomaa yaada nu barreesseetiin jira Abdiisaa Elmoo Karsii Lixaa magaalaa Kurriftoorraa yaada kana kaleessa galgalallee nu barreesseetiin jira magaalaa natirraa barreessitee fattiin osoo nu barreessitee Iyyaasuu Bushaa Wallagga Bahaa Saasiigaarraa odeeffannoon ispoortii ganama kana baay'ee gaariidha Itoophiyaan nu boonsee yaada dhodha kan nu barreesse Tarfaa Bantii Wallagga Lixaatirraa Sabiit Kadiir akkasuma barsiisaa Daani'el Waaqtolaa dhaggeeffattoonni keenya hedduun isaanii yaada isaanii 8330 irratti nu biraan gaaneetiin jirume yaada muraasa keessanii boodarraan itti deebi'aati odeeffannoowwan gaggabaaboo harka koo jiranan itti fufaa La Liga Spainiin Barcelonaan dursummaa liigachaatiin itti fufeetiin jira torbee 15ffaa La Liga Spainiin eda kaampanooti kilabiin warra Kaataalaan Barcelonaan Atletico Madrid kan isaan keessummeessanii taphicha goolii 3-1 mo'aniitiin jiru taphichaan goolii Alex Bayenan deeqaa 18ffaa irratti galcheen Madrid Atletico Madrid jechuudha 1-0dhaan kan isaan dursaatiin turanii boodarra garuu goolii Rafinha akkasuma Dani Olmo fi Ferran Torres galchaniin Champions League gareen Hans Dieter Flick Barcelona taphicha goolii 3-1 mo'ateetiin jira tapha kanaan Robert Lewandowski rukutaa penalty warri Barcelona argatan fashaleesse samiit ol erge kubbaa kana Robert Lewandowski gara dullumaatti dhiyaachuusaa waan agarsiisaatiin jirudha kan fakkaatu keessattuu bara dorgommii kana immoo rukutaawwan penalty 3 argate keessaa 2 fashaleesseetiin jira tokko qofa kan inni galchee kaleessallee haala inni ittiin rukutaa penalty kana yaale yookaan immoo rukutee isarraa waan eeggamu hin fakkaatu ture Barcelona amma dursummaa La Liga Spain kanaan kan inni itti ufee taphoota 15 taphate 12 mo'ee tokkoon qixa bahee tapha lamaan qofa kan mo'ame qabxii 37 gubbee liigichaati irratti kan argamu Real Madrid ammoo taphoota 3 darban walitti aansee qixa bahuun ni yaadatama qabxii 33 sarkaa lammaffaa irratti argama garaagarummaan amma qabxii Barcelona fi Real Madrid gidduu jiru gara qabxii 4 itti bal'ateetiin jira haa ta'uti garuu har'a Real Madrid direedhaan ala imalee Athletic Bilbao wajjin kan morkatu taphicha kan injifatu taanaan garaagarummaa qabxii kana deebisee gara tokkootti dhiphisuu danda'a marsaa mo'atanii darbuu waancaa Coppa Itaaliyaatiin kaleessa taphoota hedduudha kan taphatamanii kanneen keessaa garuu Juventus goolii 2-0dhaan Udinese mo'eetiin jira waancaa mo'attoota Germany DFB Pokaaliin ammoo Bayer Leverkusen goolii 1-0dhaan Borussia Dortmund kan itti injifate qabxiiwwan taphoota kaleessa galgala galmaanidha kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya odeeffannoo ispoortii barii kanaaf qabadhanii xumureetiin jira wal biyyaalessa Itoophiyaa kan umrii 17 gadiitii fi badhaasni mallaqaa kennameetiin jira ministeerri aadaa fi ispoortii miliyoona 10 garee guddattoota umrii 17 garee Benjamin Zimmer leenjuu kanaaf kenneetiin jira jedalli diddiimoon gareen biyyaalessa Itoophiyaa umrii 17 gadii waggaa 22 booda hirmaannaa waancaa Afrikaa argachuun ni yaadatama waancaa Seekaafaa umrii 17 gadii qopheessuma Itoophiyaatiin dorgomaatiin tureen Itoophiyaan kaleessa morkattuu ishee Keeniyaa goolii 3-0dhaan mo'achuudhaan kan isheen sadarkaa sadaffaadhaan xumurtee hirmaannaa dorgommii Afrikaa kan umrii 17 gadii kana waggaa 22 booda kan mirkaneeffattee tapha kaleessaa kanaan Daawit Kaasaa Biniyaam Abrahaa fi akkasuma Buruuk Ayyelaachoon gooliiwwan injifannoo garee biyyaalessa Itoophiyaa umrii 17 gadii jeedala diddiimoo galchaniitiin jiru Itoophiyaan kan umrii 17 gadii kun bara 1999 ture waancaa Afrikaa irratti kan inni hirmaateetiin ture amma seenaan kun bara 2026 gareechi hirmaannaa waancaa Afrikaa umrii 17 gadii waan argateef waggaa 22 booda haaromeetiin jira sana qofa osoo hin taane ministeerri aadaa fi ispoortii seenaa kana kan haaromsan miseensota garichaatii fi Bire miliyoona 10 kaleessa badhaasaa kenneetiin jira Daawit Kaasaa taphataa sana fuulduraa garee kana keessattiin argamu gooliiwwan 8 galchuudhaan kan inni xumure waancaa Seekaafaa umrii 17 gadii kun biyyoota 10 hirmaachisuudhaan kan inni dorgomaatiin ture kaleessa waancaa morkiin Tanzaaniyaa fi Uganda walitti fide injifannoo Tanzaaniyaa goolii 3-2 kan xumurame kanaanis Tanzaaniyaa Uganda fi Itoophiyaan waancaa Afrikaa umrii 17 gadii bara 2026 Morokkoon qopheessitu irratti biyyoota baha Afrikaa bakka bu'uudhaan kan isaan hirmaatan
fudhatanii taphataa cimaa dorgommichaa ta'uudhaan taphataan Uganda Owen Mukisa taphataan jedhamu filatameetiin jira goolii danuu galchuudhaan kan Itoophiyaa Daawit Kaasaa fi akkasuma kan Tanzaaniyaa Lukman Mibasulu gooliiwwan 8 galchanii badhaasa kophee warqee dorgommii kanaaf fudhataniitiin jiru. Goolii eegan Tanzaaniyaa Haji Abdullaahiin ammoo goolii eegaa cimaa dorgommichaa jedhamee leensaan Tanzaaniyaa Elenza Nanganzuluun leensa cimaa garee umrii 17 gadi kan waancaa Seekaafaa kana ta'uudhaan filatamaniitiin jiru. CBE Premier League Itoophiyaa torbee 8ffaa darbii Oromiyaatiin kaleessa qixa kan inni xumuramee torbee 8ffaa liigichaa tapha xumura torbee kanaatiin morkiin Shaggarii fi Nageellee Arsii istaadiyeemii Yuunivarsiitii Hawaasaatti walitti fide goolii 2 qixaan kan xumuramee Shaggar goolii jabeessaa mi'eessaa daqiiqaa 55ffaa fi akkasuma 70ffaa irratti galcheen kan isaan dursaatiin turan yaa ta'uutii garuu kabbee buzunaa daqiiqaa 75ffaa irratti guchiiwwan abdii ture boodarra Rooberti Silaaloo daqiiqaan 90 xumuramee daqiiqaa dabalataa kenname keessatti goolii galcheen kilaboonni kunneen lamaan goolii 2 qixaan kan xumuranii kilaboota haaraa liigichaatti ol guddatanidha. Naannoo Oromiyaa bakka bu'uudhaan dorgommii kana irratti kan qooda fudhachaatiin jiranii hundaa ol garuu ga'umsi Nageellee Arsii eega gara Hawaasaatti deemee agarsiisaatiin jiru olaanaadha. Daqiiqaawwan xumuraati irratti goolii galchuun injifataa qixa baati kan jiru gareen Tulluu Dastaatiin leenji'u kuni kaleessallee waa wal fakkaataadha kan agarree. Nageellee Arsiin qabxii 10 sadarkaa 11ffaa Shaggar ammoo qabxii 9 sadarkaa 13ffaa irra ta'aniitiin jiru. Torbee 8ffaa liigichaa kanaan kaleessummaa Finfinneetti morkiin Machaalii fi Dirreedawaa walitti fide goolii 2 qixaan kan xumurame kaardii akeekkachiisaa diimaa 2 keessummeessiitiin jira. Taphni kun gama Machaalii Imoor Mannaaf akkasuma immoo gara Dirreedawaatti Abubakar Shamil kaardii diimaadhaan dirree dhaari'amaniitiin jiru. Tapha kanaanii Dirreedawaan goolii Muhammad Nur Naasir galcheen kan isaan dursaatiin turanii boodarra Abdur Karim Warquu goolii galcheen kilaboonni lamaan goolii 2 qixaan xumuranii kaleessuma Hawaasaatti Qiddas Goorgis Arbaa Minci moo'ee taphoota lamaan booda gara injifannootti dhufuu isaati. Qiddas Goorgis goolii Tsaaggaa Kadir galcheen taphicha kan inni injifate. Premier League Oromiyaa torbee tokkoffaatiin kaleessa qabxiiwwan galmaahan jiru. Premier League Oromiyaa 2018 kun kilaboota 14 hirmaachisuudhaan dilbata darbe istaadiyeemii Magariisaa Sallaatti kan inni eegalee torbee tokkoffaa liigichaa kanaan kaleessa Gimbiin goolii 3-0dhaan Sambituu mo'atee Sabbataan goolii 2-1 Walisoo mo'atee Diksiis akkasuma Diimtuu wajjin morkii walitti fide goolii 1 qixaan kan xumurame. Qabxiin taphoota Premier League Oromiyaa torbee tokkoffaatiin galmaahee maal fakkaata kan jedhuu fi Jajuun goolii 2-1 Jimma Abbaa Bunaa tapha torbee jalqabaatiin mo'onnee adatamaa Galaanii fi Sirxiin goolii 1 qixa Diksiisii fi Diimtuun goolii 1 qixa Giddaa Ayyaanaa fi Ajjeen goolii malee 0-0dhaan Muka Xurrii fi Gullisoonis 0-0 yoo xumuranii Sabbataan goolii 2-1 Walisoos Gimbiin goolii 3-0dhaan Sambituu kan itti mo'atanidha.